isa eegan hundumaa fajjeessee dhagaa garagalchee achis barbaadanii Maariyaam faa gaafas dhaqanii dhabanii. Ajab hojii waaqaa aangoo hundaan olii Yesuus du'aa ta'e duwwaatti hafe boonni. Kana maal ta'anii hojii isaa odeessuun isa aangoo du'aa dha'ee qulqulleessu. Kadheetan gira maal ta'e yeelalaa hojii fannoo isaatiin itti nagalgoota yaadannoo isaan bo'o naaf jedhee dhiphate waa'ee gooftaa kootiin lafee koo qabate. Silaa maaliif teenya barichoo kan keenya odeessi fiigadhaan afuufi ol kaasi maaloo maaf dhokataa addunyaadhaaf ibsi warri inni duunee du'as immoo kaanee jedhanii sobsiisi hafuura isaa fudhuutiinis guutami dubbii isaas labsi. Afaan garagaraa kana addunyaan beektu itti fayyadamne iddoo tokkon teenyu yoo duunas nu duuna wangeela bal'ifne hawwi murteeffadhu ogicha dhoksinii yoo murteeffatte si gargaara innis. Dhuguma naan jette dubbiitti dubbatte laphee koo qabate amma kaaseenni sun dubbicha lallabu gooftaatti amanu namni gurra qabu. Nay garuu Kiristoos isa du'e isa fannifame in lallabna. Yesus du'aa ka'eera. Jesus has raised from death. Akka waan hin awwaalame boolla keessatti hafeetti gaditanii ta'an akka keessa walitti dhugaa waaqayyo. Nagaa isin gaafachuu yoom daganne seetan. Fayyaa jirtuu lammii baga har'a geessani. Walitti nu waamee warra waliin beeknee tokko nu taasise. Warra maaddii tokko waliin sooratanii gooftaan nu godhate. Akkam jirtu maaloo Oromiyaa guutuu keessaa madditanii. Galata dhiyeessaa madaa'uu isaatiin warri fayyitanii. Warra Oromoo baanii akkasumas Shawwaa kaabaaf kibbaa baaf lixarraasi. Akkami haaliree warri karaa Jimmaa Yesuus du'aa ka'eera jedhaa walitti himaa ijoollee Harargee gooftaatu mijeessee lammiitu wal arge. Warri naannoo Gincii Amboo fi Adaamaa Finfinnee irra goraa meedhaam sanaaf qaama walii soofi fiichee baga geessan hunduu isa du'aa mo'ee jireenya nuuf kenneef mee galata qabdu meerra galanii keessan ammallee xiqqoodha. Sitti nu waamanii maaf nu dagatanii kutaa Oromiyaa keessaa moo nuun nu haqanii jechaa jirtu jedhan nun beekanii. Ijoollee isaatu. Kunoo ijoollee illuu fi Wallaggaa dhufanii maqaa kan keenya immoo tasumaan beekanii moo baree gariif nu qusatanii waaqni haa dhiisuufi jechuun gungumanii. Noo nama qoonnu waaqni nun qoodinii baga geessan hunduu akkami ayyaanni baga ittiin geessanii du'aa ka'uu isaanii gibbiif dambidooloo martinuu nagumaa shaambuudhaaf naqamte isinis fayyumaa gargaarsa gooftaadhaan erga irra geessanii galateeffadhaa ka maalii cal jettanii meerra galanii keessa meerra ilillee meerra baay'ee xiqqaata waaqayyoota malee. Ammas ni daballaa amileen maaf dhibee gooftaadhaaf galataa kennaa fi ammallee bakka nagaan geessan gooftaan eegamtanii ammayyuu hin taane meerra ilillee meerra galanii keessan isa jiraata Yesuus Kiristoos. No more run for God, not for everybody. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Efeli semana santa apa warra Spainotaatiin. Poski afaan warra Norway. Duano Pasqua apa warra Xaaliyaaniitiin. Roe Ostemi afaan Germany. Joses Papes apa warra Faransaay. Pesti Faristi afaan Romaatiin. Trolis Paasan apa warra Dachiitiin. Lad Paski afaan Swediniin. Weesolitti Smith Wilkeeji Naasi apa warra Poolaandii. Felis Faasa afaan Portugaaliin. Afaan Oromootiin ayyaana yaadannoo du'aa ka'u. Afaan Ingiliffaan Happy New Star. Bakka nagaan geessan galanni ammallee xiqqaata gooftaa keessanii. Amma irra deebi'uudhaan rakkoo garaa garaa keessa darbitanii baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya isiniin ga'e jecha ayyaanni kun ayyaana baay'ee gaarii fi miidhagaa akka isiniif ta'u fedhiin keenya olaanaadha. Yoo nu waliin turtan dhumarratti milkaa'uu akka taatan abdii guddaa qabna nus waamanii miti qophiileen baay'ee of harkaa qabna. Yes, again we would like to say Happy New Year of 2017. We are here with the Focus Ministry of Loyola University celebrating in the Temple of God Church, but I think you are feeling sad because you are not giving glory for God. Jesus has raised. Again, I would like to say Jesus has raised from death. Hallelujah. Amma dhumaatti kan isinii wajjin turu gaazexeessaa keenya Galataa Lammaati. Isheenis gaazexeessuu keenya hawwii fiteeti. She's a with there for who cannot understand the Father or more in I am going to work. Ammas irra deebi'uudhaan bakka nagaan geessan. Qophiin kun tamsaasa kallattiin dhaabbata reediyoo fi televezyiinii keenyaan as magaalaa Bulee Horaatti argamuudhaan waldaa walitti qabama waaqaa Bulee Horaa keessatti barattoota ministirii fookasii wajjin ta'anii kabajnu
siniif tamsa'aa jirudha. Qophiileen keenya akkuma itti fufanitti jiru. Baga nagaan geessan jecha qophiilee keenya afanii wajjin turtii gaarii. Okay, it's very good. This has to use Royal Television and the Radio Organization. We came from Finland of Oromia and Focus Minister General Organization, and we are celebrating this Focus Minister of University. And you all are invited to every program we have. The drama and literature group has many programs. So you are all invited. Do not miss the program. And hordoftoonni qophii keenya akka bananii eegaa jiru. Qophii keenya tooraan nuti beeksifnee fi waanuma waajjira natti fakkaataawwi. Mee tokko tokkoon tooraan gadi beeksinuufi. Tole gaariidha. Garuu abdiidhaan eeguudhaan akka nu eeggataniif tokko tokkoon beeksisaafiitu deemne maasitti fakkaata. Kanaafuu hangaruu tokkotti eeguudhaan akka nu eeggatanitti maasitti fakkaata. Tole kanatti aansuudhaan eeguudhaan kan eeggachaa jirtan gartuu worship wajjin waaqayyo waaqeffannaa amma isaaniin eebbifnaa hundumti keessan harkatti qabaatii waaqayyo sana eebbisu nu jedha. So the time is the time to worship the Lord. Let me stand, all of us, by our feet. Hundi keenya miila keenya gaafa dhaabbannu yeroo kana waaqayyoon waaqeffannaa. Yeroon kun yeroo itti waaqayyo waaqeffannuudha.